Akkam jirtu daawwattoota keenya kabajamoo oduu har'aaf jennee qabannee dhiyaanneerra oduu kana waliinis aan Dammaqaa Nagaasaati. Yuunivarsiitii Wallaggaatti barattoonni 3 qaama hin beekamneen ajjeefaman. Barattoonni ajjeefaman keessaa tokko lammii Amaaraa ta'uu fi takkammoo dubartii ta'uun hubatameera. Dhimmi hidhaa fi ajjeechaa magaalaa Naqamtee fi Yuunivarsiitii Wallaggaatti gaggeeffamaa jiru ammallee odoo addaan hin cinne jira jedhameera. Dabalata oduu kanaatiif Usman Abdullatiif. Sanbata xiqqaa guyyaa kaleessaa Yuunivarsiitii Wallaggaatti barataan lammiin Amaara ta'e tokko bosona Yuunivarsiitii maddii jirtutti qaama hin beekamneen fannifamee argamu barattoonni nuti dubbifne nutti himan. Barattoonni wayita iddoo barataan itti fannifametti dhiyaatanii waan uumame hubachuu yaalanitti gurmuu waraanaatiin ittifamanii if booda deebi'uu dubbatan. Yeroo ammaa reefkii barataa fannifame iddoo dhaloota isaatti geeffamee qoratamutti jiraachuu haala kanaan ibsan. Aga ammas wanni argame wanni addabee jiru inni dhalataa naannoo Amaaraati gara Bahaar Daar kana inni kan argame bosona keessa eebiqtee fannifamee argame maalin akka ture maal hundasaa adda baafnedhanii barataan gaafatti deeman humna waraanatti dhoowwee akka isaan itti dhiyaanne isicha isaanti garbeektee maqaan isaa ammas addan baanee inni kaleessa gara hospitaalaa garee gara biyyaa akka galwaan akkasii murteessanii isheen durba ammoo duuteetuma doormuma keessatti bultee argamte ishee ammaaf maqaan ishee Tigisti jedhamti maqaa ishee adda baafatteera. Guyyuma kana barattuun Tigisti jaamtu meen kaampaansii Yuunivarsiituma Wallaggaatti ganama doormuma galtu keessaa duutuun argamtee jirti. Kana malees barataan amma dura maalummaan isaa hin beekameen tokkos ajjeefamee argamu barattoonni ragaa bahan. Dhimma ajjeechaa fi hidhaa erga mootummaan labsii yeroo hatattamaa labsee as Yuunivarsiitii Wallaggaatti gaggeeffamaa jiru barattoonni himata bulchiinsa yuunivarsiitichaa wayita gaafatanitti dhimmi kun federaala laalchisa malee nu hin laalchisu jechuun deebisaan bulchiinsa yuunivarsiitichaa irraa kennamteefi. Gochi ajjeechaa suukanneessaa kun eenyuun raawwatame bu'aa maaliitiif raawwatame jennee barataa tokko gaafanne yakka tokko malee ijoollee hedduu tumanii hidhanii dararaa waan jiraniif sodaa isaaniitiif barattoonni biraalleen barnoota isaanii adda kutanii baqatanii magaalaa keessa faca'aniiti jiran. Saniifuu gocha kana mootummaatti beelleftu raawwate isa malee namni kana godhu tokkolleen hin jiru jechuun ifaan ifatti nutti himem. Barataa hedduun lubbuu ofii baafachuudhaan jecha gara naannoo adda addaatti jalaa deemee jira humna waraanichaa jalaa. Kun immoo mana hidhaatti beektee koomaand poostii waan jiran kanaan qabamanii mana hidhaatti dararrii baay'ee argaa kan jiran illee nama tokko lama miti. Wanni kana guutumaa guututti kan harka keessaa kan qaba jedhamee yaadamu waan kana raawwachuu kan danda'u gunootuma kanaan ala waan biraa hin jirre yaadnu kanaaf yeroo baay'ee itti deddeebinee gaafannee irra beektee bulchiinsa mana barumsaa doktoree Daraan hoogganamaa jiru yoo baay'ee gaafa itti deddeebinee gaafannu bakka inni illee beektee waan kana mootummaa federaalaatti malee nuun ilaallatu waan akkasii jechaa ture. Yuunivarsiitii Wallootti walitti bu'iinsaa har'a barattoota Oromoo fi Tigraay gidduutti uumameen barattoonni Oromoo 14 loltoota agaaziitiin qabamanii hidhamuun himame. Walitti bu'iinsa kanas kan ta'e jedhanii alchan barattoota ilmaan Tigraay tuffii uummata Oromoof qaban sababa agarsiisaniin akka ta'e barataan achirraa dubbifne tokko kan nuuf hime. Dabalanni isaa akka taanutti dhiyaata. Barataan Yuunivarsiitii Walloorraa dubbifne tokko akka jedhutti ajajoonni koomaand poostii ilmaan Tigraayin durfaman ta'e jedhanii barattoota dhalattoota Tigraay barattoota Oromoo irratti bobbaasuun waldhabbiin kun akka uumamu taasisanii. Har'a ganama mooraa Yuunivarsiitii Walloo kana keessatti barataan dhalataa Tigraay tokko nuti uummanni Tigraay miliyoona 5 taanullee isin miliyoona 50 taatanis akka barbaannetti dhiinnee isin bulchina atis natti dubbachuu hin dandeessu jedhee lafaa ka'ee wayita doorsisuu fi itti roorrisuuf yaalu barattoonni Oromoos barataa kanarra goranii akka inni hin rukunne irraa ittisan. Sana booda loltoonni agaazii duraanuu qophaa'anii mooraa sanaa marsanii jiran ol seenanii barattoota warra Tigraay irra goruun barattoota Oromoo wayita reebuu eegalan mooraa gadhiisanii bahanii wayita amma manneetii jiraattotaa naannichaatti baqatanii daheeffatanii akka jiran kan nuuf hime.
أما اللي كنا نمثلين أما كنا أما جل وقفادو أدت نوافل وأنا ما نتكلم جل كما لي غربات جريوان يكتبون جل تجري جل رموت ولد شيء فقدر جل Gua tiga kutu jualin umman tiga ni sentani ni apa macam ni gua dalam berkota terasa. Apa yang dia tu sebenarnya gua yang gua ini terasa ni dia dia terus sana tiga gua sana akan gua sana jual dulu maka saya ni gua akan ni gua akan kaki jual dulu itu terasa. Ini dan bersaragi dia masalah saya lagi waran sini maka umat hari umat berarti hari berumum terjadi bakka tani to amma mooraa gadhiiftanii jirtu jechuudha. Mooraa gadhiifne. Xiyyeeffannoo isaanii gara umuratti bakka heddumina xiqqoo akka heddumina qabnaa Oromoon kun beekamaadha. Bakka Oromoo irratti xiyyeeffatanii jiran isaan. Barattoonni Oromoo hedduun isaanii wayita ammaa loltoota agaazii baqatanii daggala naannichaa daheeffatanii akka jiran kan nuuf hime barataan Oromoo kun barattoonni Oromoo 14 garuu badii tokko malee loltoota kanaan qabamanii wayita ammaa mana hidhaatti darbamanii jiranii jedha. Ijoollee gara kutaa furiitti hidhamanii jiran mana hidhaa hiriyaan kiyya tokko hiriyaan doonii wajjin guddisee jedhamee jiraatu. Barattoota tureeshii fi bebeekni illee hin jiru. Barattoota waggaa duraa kanallee hin jiru. Amma wayita akkaataa kanaan facaatanii naannoo sana keessatti baqattanii jirtan hawaasni naannoo sanaa hoo akkamiin naannichi naannoo hawaasni naannoo keenya naannoo kanaan barataan Oromummaa warra qaban hin jiru. Hawaasni naannoo walloo kana gara baay'ee kanarra naannanii Oromummaa namni isaan hedduu jiru afaan Oromoo illee hin beeku. Isiniif tumsuu isin gargaaruu isin kubachiisuu irratti waan isin gargaaran jira? Akka malee bakka bishaan illee kan kennanii bakka ofitti qabanii. Naannoo kana hawaasni naannoo kana hedduu bakka gargaarsa guddanii. Oromoonni godina Walloo tumsa barattoota Oromoo kanaaf taasisaniif barataan kun cimsee kan galateeffate yommuu ta'u wayita ammaa haalli baruuf barsiisuu yuunivarsiitii Walloo kun dhaabbatee barataan tokkollee mooraa keessatti hafee hin jiru jedha. Barattoonni saboota biroo ammannaasanii warri Tigree fi Oromoo walitti bu'anii kan saboota biraa gara kam goran? Bakka gurmuudhaan bakka akkuma sabaadhaan warra facaanii jiru bakka barattoonni qomoodhaan. Hunduu qomoodhaan addaan galee jira jechuudha. Kana qabbaneessuu hiikuu keessatti bulchiisni yuunivarsiitii sanaa wanti yaalan jira? Isaanillee xiqqoo hedduu qabbaneessuuf yaadni isaan godhan hedduu jira. Garuu hin danda'amne bakka aramii akkanaa akkamitti irratti raawwatame ta'e ijoolleen bakka hedduu mufattee bakka kanatti uumame jira. Godina Harargee Lixaa magaalaa Baddeessaa keessaa dargaggoonni Oromoo hedduun guuramanii hidhamaa akka jiran jiraattonni OMN itti himan. Dabalata oduu kanaaf Badrii Yusuuf. Godina Harargee Lixaa aanaa odaa bultuun magaalaa Baddeessaa keessaa lammiileen Oromoo hedduminaan hidhatti guuramaa akka jiran gabaafame. Fincila uummataan raafamaa kan turte magaalaa Baddeessaa keessaa dargaggoonni Oromoo hedduminaan hidhatti guuramaa akka jiran jiraatan nuti naannicharraa dubbifne tokko akkanatti OMN itti hime. Waantota Oromaan jirtu kun waa'ee huccuu uffata aadaa Oromoodha. Huccuu aadaa Oromoo uffatee deemuudhaarraa kan ka'e maaliif huccuu aadaa uffachaa jiru qabanii fi isaan dargaggoonni kunis warreen isin jaarii warra jaanii watee qabanii baay'anii
akkasi jira itti argisiisu danda'u. Amma waajjira poolisii biyya magaalaatti hidhamanii dhaqee jira. Haalli qabatamaan mootummaan ammaan kana yeroo dargaggoo yeroo Oromoo irra hojjetaa jiru. Haalan gocha suukanneessaa fi gocha suukanneessaa hojjetaa jira. Dabballoonni fi basaastonni wayyaanee uummata gooluuf bobbaafaman uffata keessan irratti alaabaa ABO tolfattan sababa jedhuun dargaggoota fi sabboontota Oromoo heddumminaan hiisisaa akka jiran jiraatan kun OMN itti hime. Addatti dargaggoo Bayaan Hussein jedhamu ati uummata mootummaa irratti ijaaraa jirta jedhame sobaan yakkamee uleen akka malee erga reebameen booda buufata poolisii magaalaa Baddeessaa keessatti hiraarfamaa akka jirutu gabaafame. Kana malees dargaggoonni Oromoo hedduun manuma hidhaa kana keessatti hiraarfamaa akka jiran jiraatan naannichaa kun nutti hime. Jiraattonni magaalaa Baddeessaa bara dabre keessa wayita fincilli diddaa gabrummaa sirna wayyaanee hundeerraasaa ture. Akkuma godinoota Oromiyaa biroo fincila cimaa dhageessisaa turuun ni yaadatama. Waan ta'eef mootummichi sodaa waan qabuuf sababa tokkoon malee ajaja mana murtiin ala dargaggoota heddumminaan hidhaa akka jirutu gabaafame. Godina Harargee Lixaa magaalaa Asabootitti OPDO'n ayyaana horsiisee bultootaa kabajna jettee uummata dirqiin baasuuf yaalte hongeedhaan galte. Hawaasni naannichaas nuti dhimma liyyuu poolisiif rakkachaa jirra malee ayyaana isin ooftan kana hin barbaannu ittiin jechuudhaan harkatti fashaleessaniiru. Dabalata oduu kanaatiif Usmaan Abdullatiif. Godina Harargee Lixaa Onamii Eeysoo magaalaa Asabootitti OPDO'n warra magaalaa jiraatuun hospitaala eebbifna warra baadiyyaa jiraatuun ammoo ayyaana horsiisee bultoota eebbifna jechuun hawaasa walitti qabanii warra baadiyyaa dhufuun killee loowwanii fi aannan fidaa hoottaa jechuun osoo hin jaalatin hawaasa dirqamaan baasan. Hawaasni sababuma ayyaanaatiin yoo bulchaa Oromiyaa Lammaa Magarsaatiin wal garre gaafilee dhimma liyyuu poolisii gaafanna jechuun wayita bakka yaamaman gahan sababa lammaan hafeef ayyaana diiganii yaa'uu jiraataan magaalaa sanii nuti dubbifne tokko Oromiyaa miidiyaa neetworkitti himan. Godina Harargee Lixaa fi Onamii Eeysoo magaalaa Asabootitti guyyaa kaleessaati ayyaana horsiisee bulaadhaa jedhamee itti godhan kana. Waa'ee ayyaana duraan hospitaala tokko eebbifnaa jedhaniin warra magaalaati warra baadiyyaatiin ammoo ayyaana horsiisee bulaa jedhaniin uummata yaaman uummanni immoo hospitaala eebbifnaa kaanitti dhaqee warra baadiyyaa immoo ayyaana horsiisee bulaatii fi aannanis walitti qabaa qillees walitti qabaa loonis walitti qabaa rees walitti qabaa jedhaniin nama aannanis roottoo walitti qaba roottoo takkittiin uleetee 500 fuutu kana uummata walitti qabanii dachii walitti qaban uummanni haallo lamaa jiru aanaan keenya haallo lamaa jiru sirni keenya dhumaa jiru garaan nu booda haan tasjaarrootu jiru ayyaanni isaa walitti mi'aaman kun maali meenuma waa gaafannaa uta jettu uummannichi walgee malee ayyaana tokko bakka san kadhate hin jiru waa'uma inni waliin qabeettana kanuma gaafanna jechuuf asitti walgee. Wayita hawaasni ayyaana facaasee yaa'uu miseensonni OPDO fi waraanni bakka sun ture qabeenya hawaasarraa akka ayyaanni miidhaguuf walitti qabame orihanii ni fudhanna osoo ja'anii batachanii aannan rottoo litira 500tti tilmaamamtu gannaqanii qabeenya biraa hedduu akka baballeessan beekame. OPDO'n akka ololaaf isaaniif mijaa'utti namoota miseensa isaanii tahan hamma tokko uffata aadaa uffisanii moggatti irraa waraabanii ayyaanni bifa tolaan gaggeeffame jechuun cubbuu hafarsaa jiran. Guyyuma isaan ayyaana kana gaggeessan Harargeen bahaa liyyuu poolisiin weeraramte lola cimaa keessatti argamte. Hawaasni lola kana ofirraa ittisuudhaaf qabsoo hadhooytuu gaggeessaa jira. OPDO'n garuu dhimmi kun osoo isii hin yaachisin ilmaan keessan biyyee haa nyaatanii ayyaanaaf waan qabdan baasaa jettee hawaasa qulliftee fi fantaziyyaa dhiichifti jaan. Dhumarratti namni nuti dubbifne kuni waan jiru haala kanaan ibsan. Uummanni immoo isaan kana taajjabuudhaaf mee birdan naannoo Oromiyaa sanna. Har'aan kanatti ayyaana horii nu gootisa kana ati killee killee keessaa guuru kana kajoollee areera ilmaan keenyaa waa kan qabne dirqiidhaan guuru kana mee nu mala Allahu jechuudhaaf hin yaafne namni bakka hundatti baanii dhufanii isi eeganii gaafiidhaaf qophaa'anii ta'an nuti ammaan tana uummanni keenyaa afaan qawwee jala jirra. Uummata kana ofirraa deebisuudhaaf humna biraati hin qaban kanneen qawwee akka takka hin qabayyuu jiraatanii rasaasa qaban uummanni kun ammoo mootummaa fidachaa jira. Mootummaa rasaasa fannaati jira. Biyya keenya immoo dhufanii gidduu dirmatanii biyya hasaanii immoo hin dubbatanii ni dhufan yoo fedhan yoo ta'u eegaa jennee uummata keenya haala ba'ee daangarra taa'ee halkan birraa bulee birraa eegnee fi eegaa galaa jennee bakka sanii fi taa'anii abbatasanii irraa baafanii uummata kana namatti naquu barbaadan.
ummanni immoo shara isaanii kana argannee hanga dandeettii ishee ifuma eeganii danda'a. Ammoo ummanni mootummaa naannoo Oromiyaadhaa hin qabnu mootummaa naannoo Oromiyaa mootummaa akka kan qabdu mootummaa Itoophiyaa mootummaa naannoo Oromiyaadhaa adii jedhu jirti. Dhumarrattis oduu biyya alaatiin pirezidaantiin Gaambiyaa duraanii Yaayyaa Jaamee dirqamanii aangoo gadi lakkisuun wal qabatee Gaambiyaan muddama tibbana keessa turterraa bayyanataa jiraachuun himame. Uummanni biyyattiis sirna abbaa irree jalaa ba'uun Gaambiyaa dimokiraatoftee hawwiin eeggataa jiran. Dabalata oduu kanaatiif Yihuun Ingidaa. Biyyi dhiyaa Afrikaa Gaambiyaan muddama tibbana keessa seenteen qalbii hawaasaa addunyaa booji'uuf dandeesseettiin pirezidaantiin biyyattii duraanii Yaayyaa Jaamee sirna bulchiinsa abbaa hirrummaan beekaman aangoo pirezidaantummaa filannoon dhaban mararsiifachuun biyyattii sodaa nageenyaa keessa buusanii turan. Yaayyaa Jaamee filannoon biyyattiin baatii tokkoon dura geggeessite diimokiraatawaa ta'uu amanuun pirezidaantii haaraa filataman Adaamaa Baaroof ergaa baga gammaddee dabarsanii turaniin boodarra garuu yaada isaanii jijjiiruun filannoon irra deebi'amaa anis aangoo koo gadi lakkisuu jedhan. Biyyoonni ollaa fi miseensonni garee ECOWAS ejjennoo pirezidaantichaa jijjiirsisuuf yaalii taasisanillee Yaayyaa Jaamee aangoo isaanii dabarsanii kennuuf hayyamamoo hin taane. Inumaa labsii yeroo atattamaa baatii 3 turu labsatan ittiin lubbuu dheereffachuuf. Biyyoonni ollaa Gaambiyaa kanneen akka Senegaalis mootummaa kabajaan aangoo gadi lakkisuun itti ulfaate kana aangoo irraa buusuuf waraana isaanii sochoosuu eegalanii ministeeronni mootummaa Gaambiyaa dubbiin kolfaa Yaayyaa Jaameen itti jiran isaaniif hin liqeeffamnes tokko lamaan hojii dhaabuuf murteeffatan. Dhumni Yaayyaa Jaamees hin bareenne. Aangoo ulfinaan dabarsanii kennuuf danda'an salphinaan gadi lakkisanii gara biyya ambaatti baqachuuf dirqaman. Yaayyaa Jaamee dirqamaniis ta'e aangoo gadi lakkisanii biyyaa ba'uun yeroo ammaa biyyattiin muddama ishee mudaterraa hamma tokko akka dandamattu taasiseera. Uummanni biyyattii sodaa nageenyaaf biyya ofii gadi lakkises haala amma uumameen gara qe'ee ofiitti deebi'uu eegaleera. Daandiin magaalota biyyattiis uummata gammachuu isaa ibsatuu fi deeggartoota pirezidaantii haaraa Adaamaa Baaroon guutamaniiru. Hawaasni biyyattii sirna abbaa hirree jalaa ba'uun biyya diimokiraatoftu arguuf pirezidaantii haaraa filate Adaamaa Baaroo kan baqaan biyya Senegaal jiran abdiin eeggataa jira. Adaamaa Baaroo kamisa darbe bakkumatti baqatanii jiran Senegaalitti kakuu seenuun pirezidaantii Gaambiyaa haaraa ta'uun muudamaniiru. Diinagdee biyyattii sodaa nageenyaan raafama keessa gale deebisanii tasgabbeessuun garuu qormaata ijoo isaan eeggatu ta'uutu himama. Addunyaan wayita ammaa pirezidaantii Ameerikaa duraanii Baaraak Obaamaa karaa nagaan kabajaan aangoo isaanii dabarsanii kennan faarsaa isaan aangoo mararsiifatan kanneen akka Yaayyaa Jaamee abaaraa jirti. Aangoon akkuma kabaja qabdu yoo humnaa ol jaalatan salphina qabaachuu isheefis Yaayyaa Jaamee fakkeenya guddaa ta'aniiru. Mootummoonni abbootii hirree biroon salphina mootummaa Yaayyaa Jaamee irraa waa baratu laata? BBC fi The Guardiantu gabaase. Egaan daawwattoota keenya kabajamoo oduun har'aaf jennee kan hanga ammaa ture oduu kana isinitti himu kan sinduukaa ture Andammaqaa Nagaasaati. Egaa qophiiwwan OMN hafan biroo waliin turtii dansaa jecha gama kiyyaan nagaatti.